Amma ishee namoonni waraqaa kitaaba seenaa wayiin fudhataa otoo Yesuus Kiristoos guyyaa 72 du'ee kee jedha jedhu sitti agarsiise. Sa'aatii 72 du'ee Lakki kee kan jedhu. lakki hin fudhadhu anu. Ishi kan keemmoo kenne Kitaaba kan akka seenaa. fudhanne. Eh? Keemmoo nuu kenne akka kan namaa fudhanne keemmoo nuu kenne barsiisa kee. Sa'aatii meeqa du'ee kee Quraana guyyaa jedhu. 3 jechuun sa'aatii meeqa? Inni kun beekamu guyyaa 3 guutuu ta'uu danda'a. Guyyaa 3 sanas ta'uu danda'a. Guyyaa 5 ta'uu danda'a. Ta'uu Inni danda'a kun guyyaa lakkoofsa 3 waaqeffata. guutuu akkamitti Du'uu taa'ameen ture isaatii Yesuus Kiristoos kan du'e jimaa sa'aatii 10 chaarta miti? du'uu isaatii fi du'aa ka'uu isaa du'aan sitti himee deeman. Sa'aatii isaa keessaa bahe. Gaafa inni du'e sa'aatii 10tti du'e miti? Gaafa kee sa'aatii meeqatti kee sanbata? Hammati maaf isa sa'aatii keessaa hin baatu. Isa kana hin beeku sin jedheera. Maaliif Kanaafuu hamba'ama? gaaffiidha. Siifuu gaaffii Ishi hin taanaan beeku. egaa Yesuus Kiristoos sa'aatii inni du'e sa'aatii Eh, 36 akkas kan inni du'e. Guyyaa 3 hin duune guyyaa tokko Eesha walakkaa du'e. Guyyaa tokkoof walakkaa kan inni du'e jechuudha. Tole. du'eera Garuu garuu. warra Ortodoksii immoo asirratti maal jedhanii macaafa isaanii kan irratti warra Ortodoksii Yesuus Kiristoos Eh, halkan sadii fi jedhe ilaali. Halkan sadiif guyyaa sadii du'ee sa'aatii 72tti ka'ee jedhu warra Ortodoksii immoo sa'a 72. Ortodoksiitti Warra lallabuu gaafata. argitootaati. Ortodoksiitti lallabuu gaafata. Ni gadaraa. Eh? Ortodoksii kanaa lallabna. Ortodoksii kanaatti lallabna. Hin beekan isaaniyyuu. Jira Ortodoksii amma kanaatti lallabdaa? gaaffii kan biraatti Maa na. jarri Yesuusitti namanne? Na ortodoksiin Yesuus Yesuusitti namanne taa'uun jarri? iyyuu maleessaa garaa garaa waa'ee isaanii keessaa bahe. Ishi waa'ee isaanii keessaa bahe itti deebine. Atammayyuu gaaffii Ayyee kootti waa'ee naa dhufaa jijjiirame. jirtu. Gaaffii ishi taraa gaaffii naa kenni Gaaffiin gaa. kee maali? Quraana suuraa 1933 naa dubbisi dhaqee. Ayyee Suuraa dubbiseera. 1933 naa dubbisi dhaqee. Maal jedhe? Maal jedha? Mm. Dubbisi gaa dhaqee Dubbii baasi. gaa gaaffii kee gaafadhu dubbisite. Maal inni dubbisa ree? Gaafadhu dubbisi. Maal jedhe? Dubbistee Likkoo na baasa, gaafata bilbila gaafate. koo na baasa. Bilbila Akkasitti koo hunduu na baasa, sammuu kee hin laayivii qabdu? jira. Naan baastu lakki kana siin jechuun tuuti dubbistee hin barbaade. Kanaaf ani immoo akkasii dubbisuun hin qabu. Ayyee akka jedhu Bilbila koo nagaan gaafa dhaladhee gaafan du'uu fi gaafan du'ee du'aa kaafamu narraa jiraatu jedhe. bakka eenyutu jedhee? Isaa alayhi salaam. Isaa jedheeni Isaatu jedhee. ganaa dhalatee ganaa du'ee du'aa kaafamu immoo akkamidha? Nagichisa kamidha? Gaafan dhaladhee jedhe. Gaafan dhaladhu hin jenne. Ganaa Gaafan dhalata. dhaladhe jechuun ganaadha moo ganaa moo akkami? Bakka Dhalatee dhalateera ni? Gaafan dhaladhe jedhee dhalateera. Gaafan du'oo. Gaafan du'e jechuun ganaa gara fuulduraatti du'a. Gaafan du'o. Haa? Quraanni bara meeqa barreeffamee kan inni barreeffame bara meeqadha? Ammoo na jira? Lafarra jira? Maal? Isaan lafarra jira jechuudha ammoo na quraanni waggaa meeqa barreeffamuun quraana kana waggaa meeqa Maal? kaleessa Lafarra jira barreeffame. eenyu siin jedhe silaa'u? Wanti lafarra hin jirre hundumtuu du'aadha jechuudha? Wanti lafarra hin jirre hunduu du'aadha? Beeka kaa ishi ganaa du'aatti. Ganaa du'aatti maaliif ree ishi yoom du'a ishi yoom du'a. Gaafa Lakki yoom guyyaa du'a ishi qiyaamaa natti miga. gaafa guyyaa qiyaamaa deebi'ee du'a. Yoom du'a Guyyaan ishi qiyaamaa ganaa gaafa dhiyaatti du'aatti. deebi'ee du'a. Yoom akka du'u baasisti agarsiisu? Wangeelarraas agarsiisa yoom akka du'u qoy. Amma eessa jira? Amma eessa jira? Yoom akka du'u Amma eessa jira lakki natti miga natti himi. baay'ee. Amma eessa Amma moo? jira natti himi. Amma eessa jira natti himi. Amma samii keessa jira. Amma eessa jira akka quraana jedhutti. Samii keessa jiraa jedhe. Yoom fayyaatti dhaqee akkasumatti ol butame. Fayyaadhuma isaatti akkasumatti gototame. Akkamitti dhaqee erga dhufee dhalatte akkamitti dhaqee samii. Maa du'aatti dhaqee ati qabeeltu. Yesuus Kiristoos du'aatti Ganaa dhaqee deebi'ee gaafa dhufee macaafarra lafarratti jiru. du'a. Qoy. Macaafarratti Beeka fayyaa kaa. dhaqee moo du'aa dhaqee gaafa ol ba'e? Beeka lakki du'ee du'aa kee dhaqe. Akka keessanitti gaafa dhaqee Ishi finiksiin jedhe ayyee. amma ganaa deebi'ee dhufee Akkamitti gara lafarratti samiitti ol du'a. ba'e siin jedhe. Ganaa deebi'ee du'a siin jedhe boonsa. Deebi'ee du'a ganaa. Sagaleen kun jiru.
Sagaleen keessan sirriitti jira Sagalee ustaas. kan keessan jira kan isaatu hin jiru. Mucaadhaaf ragaan kennadheen ture. Boonsa. Mee akka Yesuus ragaa yoon sii laaddammati maal gootame an ragaa sii qabadheen dhufe. Ragaa sii kennu? Ni fudhatta? Boonsa. Ayyee ustaaz maa walitti dhiisi inshaallah. Ustaaz maa walitti dhiisi. Booda kennitaaf yoo ragaa addaa qabaatte illee. No can jedheera nama biraa galchaa malee. Ortodoksiin sa'aatii kana lakkaa'ee nutti mujiraan ortodoksiin soo jiraattan kottaa irra moo isin irraa sirban. Warra har'a irratti Yesuus Kiristoos fe'ee deemaa ture isin. Rooziin ortodoksiidha ustaaz. Ortodoksii amma maqaa ishiitiin. Ortodoksiidha. Rooza Abeet. akkam nagaa jeete? Jira egaa silaa ba'e dhufeetiin mataan koo bakka lamatti yoggaa sinitti taasoo nan dhaggeeffattanii mataan koo na dhukkubaattee waaqayyoon sinitti hin fidin. Waaqayyo si haa fayyisu ta'u ishee. Yaa inni hin Gooroo danda'a. malee hin calalu jedhaniin. Ayuu waan dazzaalu. Ishee. Ortodoksiin ammoo dhali ati egumaa moo beekaa walitti nu dhuquuf. Laalaa dhugaadhama. Beekaan dubbatan gizee tokko tokko bar sirruma dubbatan jirru kuni. Maashaallah sirrii moo dubbataayyee. Yesuus Kiristoos gaafa kamisaa guyyaa kudhanitti du'e sanbata ganama kee miti. Ayuwa. Sa'aatiin inni itti du'e kee kun sa'aatii 72 ta'a guyyaa sadii moo akkam? Guyyaa sadii jennee lakkoofne malee akka taayimiitti garuu kaalkuleetar namni godhe hin jiru. Lakin guyyaa sadii ta'uusaa immoo sirriidha. Ayyee amma sa'aatiin inni itti du'e lakkoofname sanbata sa'aatii meeqatti ka'e? Wani cingillaatee. Ganama kee miti abshir. Ganamarra gadoo kee. Sa'aatii 10tti du'e. Sa'aatii 12 jechuun sa'aatii 2 tafee sa'aatii 2 nuu qabe. Halkan sun immoo sa'aatii 12 sa'aatii 14 jechuudha. Qidaamee galgalli isaa sa'aatii 14 du'eera jechuudha. Gaafa qidaamee guyyaa isaa gaafa itti daballu immoo sa'aatii meeqa? Sa'aatii 26 ta'eera jechuudha. Sa'aatii 26. Tole halkan saa'oo. Halkan isaa gaafa itti daballu halkan sanbataa. Sa'aatii 26 sa'aatii 12 yoo daballe 38 ta'e jechuudha. Sa'aatii 38 ganama sa'aatii 4tti akkas ka'ee gara sa'aatii 42 kan Yesuus Kiristoos du'ee du'a ka'e. Sa'aatii 42 du'ee du'a akka ka'e jechuudha. Garuu akka warra Ortodoksiitti akkuma amma jette Ortodoksiitti taate jarri immoo sa'aatii 72 du'ee ka'e jedhama. Yesuus Kiristoos sa'aatii 72 du'ee ka'e jechuun guyyaa tokko guyyaa sadii halkan sadii guutuu fi guyyaa sadii guutuu jechuudha. Kun immoo isinuu amantan akkasitti inni guyyaa sadii guutuuf halkan sadii guutuu miti kan inni du'e. Maal jedhee dirsaan madaanaalam za'arbee fuula 86 irratti maal jedhaa? መድኃኒታችን ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርስ መቃብር እንዲፈጽሞ በ72 ሰዓቶች በዕለት እሁድ በሚያስፈራ ግርማ ተነሳ ጀ ሰዓቲ ሜጋ በ72 ሰዓቶች ሰዓቲ ቶርባተሜ ለመጆች ኤሳቪደንስ አይ ቶርባተሜ ለመኑ ጀደኒ ወሪ ኦርቶ ኩኒ ጀቹማ በርባዴተኒ kanan beektote natti beeksa akka lakkaataniif akkamitti akka lakkaawwatan. Macaafni immoo lakkeessan ta'uusaa. Dirsaana Madaanaalam Wagdala Mabaatsiyoon. በግዕዝና በአማርኛ አዲስ አበባ ጀዳ 18 12 ምናምን የታተመ ነው። Quba qabda gifti kenna.
Sirriitti malee. Dhuguma sa'aatii kanatti du'e Yesuus Kiristoos du'aa kee moo? Mee maal jecha kaname? Aduu araarsaa galchuu hin dandeessanii yeroo tokko dhiifamni isiniif haa ta'uuti. Abbaa barbaadde galchii nama barsiisaa kee ta'e. Hin galchina. Meeti eenyu inni lakkoofsa 3 barreessi jedhi. Aduu araarsaa lakkoofsa 3 barreeffadhu. Waaqayyo baga nama Lakkoofsa 3 qof danuu miti laata. Firan. Abeet. Nagaan siniif haa ta'u. Lallabaa wangeelaa kan taates lakkoofsa 3 barreeffadhu. Aduu araaraa kan jettu immoo lakkoofsa 3 barreeffadhu siin jedhee. Abeet maal jette biloo? Nagaa akkam? Nagaa kee ta'e? Nagaadha kaa fayyaadha miti? Alhamdulillah. Isti waan tokko si gaafachuu barbaade be. Gaafadhu. Guyyaa akka kalendariitti lakkooftu moo sa'aatiidhaan lakkooftu isin? Guyyaa? Amma fakkeenya Guyyaa tokko har'a lakkaa'u sa'aatiidhaan lakkoofna miti. Seerumti isaa'u. Guyyaan tokko biyya guyyaa tokko ta'u keenyatti immoo kalendaraan sa'aatiidhaan lakkaa'u moo? lakkoofti. Guyyaan Har'a amma tokko guyyaa fakkeenya tokko ta'uu fi sa'aatii sana oguuti malee guyyaa tokko hin jedhamu. amma fakkeenyaaf ati sa'aatiin amma sa'aatii 5 fi walakkaadha miti? Akka Itoophiyaatti. 32. Amma sa'aatii 5:32. Ayyee. Amma kaa kuni sa'aatiin kun gaafa guyyaa sanbataa kanarraa jijjiiruudhaaf dirqama sa'aatii hamma boruutti jijjiiramuu qaba sanbata jedhamuudhaaf. Guyyaa 3 jedhamnaan Waa'ee guyyaa halkan sadii si gaafachaa hin jiru. No. halkan 3 guyyaa 3 jedhamnaan dirqama. Guyyaa miti amma. Kalaandera isa kana guutuudhaaf guyyaa sanbataa kana jedhamuudhaaf dirqama hamma boru gaafa dafinoo sa'aatii wanni itti jijjiiramuu qaba. Maaliif jennaan sa'aatiin guyyaa mayyuu hin jedhamu. Akka sanaan guyyaa yoo sa'aatii sanaan hin kaane guyyaa sana hin jedhamu. Sa'aatiin kun fakkeenyaaf guyyaan har'a sanbata jedhamu kuni galgala keessa sa'aatii 6tti kaleessa. Yoo san hin taane immoo hin jedhamu iyyuu. Akkamitti kalaanderri immoo intina sa'aatii ja'an jijjiirare maaliif sa'aatii barbaanne sanarraa sa'aatii kanarraa kanaa kaaseetoo hanga kanaatti guyyaa tokko jenneetoo akka fedhii keenyaatti maaf hin oofu. Akka biyya keenyatti akkuma addunyaattuu sa'aatiin tokko hin jijjiiramu halkan keessa sa'aatii 6 yookiin sa'aatii 12tti guyyaan sun hin jijjiiramu. Sa'aatiin sun hin guunne taanaan hin jijjiiramu. Ayyee sa'aatiin sun hin guunne jijjiiramuu danda'a guyyaan sun? Ishi amma waan tokko si gaafadha. Hin danda'amu guyyaan sun yoo sa'aatiin isaan guunne jijjiiramuu danda'a? Guutuu baatus elaa sittaan miti ati amma fakkeenyaaf Guutuu baatu sun taane sa'aatiin gaafataa harta waan ta'eef sa'aatiin fakkeenya halkan keessa sa'aatii 5 yoo ta'e sa'aatiin sun jijjiiramuu danda'a guyyaa boritti? Sa'aatii 5 irratti guyyaa boritti jijjiiramuu danda'a? hin jijjiiramu inni guuteetiin jijjiira. Kanaafuu sa'aatiin dirqamaa jechuudha. Kalaandera mataa isaa qaba waan ta'eef. Dirqama jechuudha. Aniifati guutuu osoo hin taane kalaanderri addunyaarraa guutee waan jiruuf. Gama kalaandaraatiin deemaa jirra malee ammas kan koos kan kennate. Kalaandarra guutuu baate guyyaan sun sanbata hin jedhamu miti kaleessi galgalle sa'aatii 5tti. Waa tokko si gaafashee asumarratti. Kanaatu kun dura jechuun danda'amaa osoo jedhe. Na dhaggeeffadhu kaa. Maasi dhaggeeffatee masi gaafadhe dura kan naa deebise. Sa'aatii 5 kaleessa galgalarratti sanbata jedhamuu danda'a? Kaleessa sa'aatii 5 irratti hin jedhamu. Bakka maaliif? Sababbiin isaa kaleessi sa'aatiin 5 sanbata guddaadha malee sanbata xiqqaa miti. Galatoon. Kanaafuu guyyaa tokko jedhamuudhaaf sa'aatii meeqa qabaachuu qaba? Sa'aatii 24 qabaachuu qaba. Galatoon. Guyyaa tokko jedhamuuf sa'aatii 24 qabaachuu qaba. Guyyaa halkan 3 halkan 3 guyyaa 3 jedhamuuf waa tokko si gaafadha amma fakkeenya. Ishishee kana akka walitti na gaafadhu guyyaa 3 halkan 3 jechuuf sa'aatii meeqa guutuu qaba?
sa'aatii 24 isaa guutee too deemuu qaba. Kanaafuu 24 guutee sa'aatii 48 guyyaa lama ta'a. Gaafa guyyaa sa'aatii 24 dabaltu meeqa ta'a? 72 ta'a jechuudha. Akkasii mee? Yes, inni kun dhugaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos guyyaa sadiif halkan sadiif guyyaa sadii du'ee Waa'ee Yesuus Kiristoosii si gaafachaa jiru amma qoygaa isa kanan si sirreessiisa dursa. Waa'ee Yesuus Kiristoositti maa dabarta amma akkaataa Yesuus Kiristoositti du'ee fi wanni isa boodatti deemaa jira miti isteeppii. Asuma kaalaandarii sitti maa jira? Irra nu taaliin kaa. Dhaggeeffadhu. Kaalaandarii man sitti hime. Amma na dhagayi. Kaleessa sanbata guddaadha miti kaleessi. Kaleessi moo? Sanbata guddaadha kaleessi. Na dhaggeeffadhu kaa sanbata guddaadha. Kaleessi sanbata guddaa moo xiqqaadha? Har'a miti sanbanni? Sa'aatii 5tti odoo hojii tokko hojjetteeti har'a immoo sa'aatii 6 odoo hojii tokko hojjetteeti guyyaa kam hojjette jedhamee too yaadama. Mee isa kana naa deebisime. Otoo maal jettee irra deebi'e? Kaleessa sa'aatii 5tti hojii tokko hojjettee too. Isa sa'aatii 6 immoo sa'aatii kalaandarri jijjiiramu sana irratti hojii biraa immoo hojjetteeti. Guyyaan sun guyyaa kamiin galmeessitee too gashitaate amma? Sa'aatii sanatti hin hojjedha no? Sa'aatii sanatti hin hojjedha no? Sa'aatii kamiyyuu haa ta'uuti amma sa'aatii sanaa sa'aatii kanaa miti amma kaleessa sa'aatii 4 haa ta'u 5 haa ta'u sa'aatii 3 haa ta'u hojjedhu sa'aatiitti hojii seenamu jira waan ta'eef sa'aatii hojiitti seenamu hojjedha. Waan si gaafatame deebisi gaa akkamitti deebisa? Waan na gaafatte sirrii miti gaa kan na gaafatte sa'aatiin taane hojjedhu maaliif sa'aatii taane hojjedhu sa'aatii hojiitu beeku? Soobdeetoo jal'isuudhaaf immoo maal hojjedhu sa'aatiin keessaa akkamitti sa'aatii 4 sa'aatii 5 hojiidha taane? Ergan deebisneeti maal gochuu odeessa? Halkan sa'aatiin dhugaati malee. Waa'ee kalaandarii ergan beeyneeti maal gochuu xeebetedda? Bakka ngaa waliin falmii keessa bu'aa buusaa halkan dhaqi sa'aatii meeqatti hojii hojjedhu isa kana naa deebisi bakka isa kana naa deebisi kaleessa sa'aatii 5tti hojjette yoo jenne har'a immoo sammuun keessan isa kana herreeguu hin dandeenye ka waa'ee sa'aatii 1 2 3 lakkaa'uudha malee waa'ee kalaandaraa herreeguun maaf sin jalaa dhokate. Sa'aatii sana hojjedhu obboleessoo maal taate? Kanaafiyyuu hojjettus dhiistus inni kun maaf si jalaa dhokatere akkamitti herreeguu bichaan sitti mul'ata. Ati sammuun kee akkoo sammuu xiqqoodha akkamitti waa'ee Yesuus Kiristoos iyyuu yaadda. Fakkeenyaaf ati maal naan jettee kaleessa sa'aatii 6 halkan keessaa hin gahiin otoo sa'aatii 5tti hojii galtee jette. Tokkoffaan akka keessaa sa'aatii 6tti hojii hin galamu. Tokko. Sa'aatii barbaadde iyyuu gali sa'aatii barbaadde haa ta'u sa'aatii ittiin galu kaasammoo. Ikkoo sa'aatii barbaadde siin jedhem sa'aatii barbaadde iyyuu gali. Sa'aatiin barbaadde tokko fakkeenyaaf ganama hojii galaa sa'a 8tti hojii gala yookiin sa'a 2tti hojii galaa akka Itoophiyaatti ganama galeen sa'aatii 8tti hojiin xumura sa'aatii 10tti xumuramee ba'a hojiin guyyaa. Sa'aatii sana amma galtee too baate miti. Sa'aatiin 6 immoo erga kalaandarichi darbeeti jijjiirameeti borumtii isaas deebisee too yookiis immoo halkan isaa amma fakkeenya overtaayimiin hin jira. Overtaayimiin amma fakkeenya doktoroonni fa'aa hin galu sa'aatii kamiin irra eegdati? Fakkeenyaaf amma ganama yoo sa'aatii 2tti hojii galee akka Itoophiyaatti sa'aatii 10tti ba'a kun sa'aatiidhaan kakafalamu jechuudha. Overtaayimii immoo yoo hojjedhe overtaayimii fakkeenyaaf sa'aatii 2 dabaladhee amma sa'aatii 12tti hojjechuu danda'a. Overtaayimii ati sa'aatii irra eegdu sana irra darbee too kan hojjetamu yoo ta'e amma fakkeenya sa'aatii 5 hanga 5tti namni biraa galee 6 booda kan galtu yoo ta'e akkaataa kamiin irra eegdaati? Taayimiidhaan irra eeggadha overtaayimii waan ta'eef. Ikkoo kanaaf iyyuu akkaataa kalaandarri jijjiiramu maaf irra eeguu dadhabdeeti? Maaliif kalaandarri jijjiirama? Kalaandarri jijjiiramee guyyaan sanbataa ati guutis guutuu baattus waan barbaade haa ta'u guutuu baattus dirqama galgala kana sa'aatii 6tti hin xumurama. Borus akkasumatti deebisee xumurama miti. Ati sa'aatii herreegdee dirqama sa'aatii 72 ta'uu minaamina maal si geessisin? Sa'aatii 6tti isa sa'aatii 6 qoodiitoo yaadiitoo haasa'e akkaataa roozaan sitti maa turteetti. Maaf sammuun kee waan ofii keetti jette bicha maa dhageessa? Mee ati qoodii nutti mistii qoodii nutti kan Yesuus Kiristoos kana kan Yesuus kan barbaadde yoo ta'e
Gilsiinumaan nutti himi. Sakootii barbaadde yoo ta'e akkuma ansiin jedhe iyyuu ganama fakkeenyaaf ganama seenaa sa'aatii 10 ba'a ta'anamu. Sa'aatii 10 gaafa ba'u sa'aatii 8 naasabama tole sa'aatii 8. Overtime hojjedhe immoo sa'aatii sana kaasee. Mee dan dubbadha obsitaraa kee dubbattee mee nan dubbadha. Sa'aatii 10 kaasee garuu overtime jedhama. warra sammuun isaaniitti Meecal jedhame obboleessoma arraba dhiisi. ifan taaneef jedha waan. Billo meecal jedha geeffadhu. Beera bakka inni beera. Safara keessatti wachi bakka waca akkasii tole waca akkasii safara keessatti wachi. Naarrabsitee sobsineerra cal jedhi ibsadhu nan ibsadhe naan didde. Sa waca immoo safara keessatti akka ibsadhu obboleessa tole. Bakka si madaalu miti kun. Bakka Hayya. Ayyee bakka maqaan waa'ee dabarfeetti isaatii Itoophiyaa maalidha? beekamaa minisin jedheera. Gara gaaffii kan koo siraatiin adeemsisi bakka daataa bitadhee karaa deemas taasisaan jira kun iddoo waa'ee faayideemi. Gaaffii koo siraatiin adeebii waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo yoomni feetuudha. Maatitti rooza. Si deebi'a obboleessu. Maqaan gabarmeetti Itoophiyaa maalidha? Waa'ee kaalkuleetii kalaandarii hojii haasa'aa turtanii maqaan gabarmeetti Itoophiyaa maal jedhee jira maalidhaan jira? Maqaa ortodoksiiti moo maqaa musliimatiin jira? Maaltu gabarmentii? Gabarmeetti. Kalaandara jechuu keeti moo gabarmentiin maali? Moo kan mootummaa? Rooza. Gabarmeettiin afaan Oromooffaatiin maal akka ta'e? Gabarmentii jette yoo ta'e akkaataa bulchiinsa mootummaa biyya keenya na gaafataa jirta. Yoo karaa hojiitiin deemne illee akkasitti isiniif hawwatamu jedheen ikkoo kanan kan Karaa hojii mootummaa ta'e mootummaan kan machaasaatiin baafatee jira. Kanaafiyyuu yeroo haasoftanii karaa hojiitiin hojii akkam barbaadettan hojjedha gaafa jettanii isarratti gabarmeettiin Itoophiyaa maalidha jechuu barbaadeni. Maqaan isaas Kan barbaade gaafa siin jedhu akka barbaade isaas maalidha? akka barbaadetti hojjedhaa osoo hin taane fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti ganama keessa sa'aatii 2 hojii galama mitiire. Galgala sin gala. Inni immoo warra galgalaa too'ii asabata kaa sa'aatii isaaniitiin jarri seenanii sa'aatii isaaniitiin asabatu bara. Inni ganama seenee ganama seenee sa'aatii jaatti ba'a. Dhagaartaa moo silkii kaafte? Please na wajjin haasa'e. Please na wajjin haasa'e isheen. Please na wajjin haasa'e. Allo. Maal taatu na wajjin haasa'e. Dhufeera. Isheetti deebina. Dhagaartaa Rooza. Ani peenteedha. Ani peenteedha na wajjin haasa'e. Peentee wajjin haasa'e. Arrabsoon iddoo kana jiru hundumti isaa peentee arrabsaara. Arrabsoon koomentaroota keenya kennaara hundumti isaa peentee arrabsaara. Kanaafuu an peenteedha na wajjin haasa'e. Hundumtu laal peentee hafuura guute minaamin peentee hundumtu peentee arrabsa peentee tokko naafuudha. Koomentii hundumtu peentee arrabsaara. Ani immoo peenteedha na wajjin haasa'e. Naan dubbataartaa? Leeno na wajjin haasa'e. Hundumtu peentee arrabsaara. Ani immoo peenteedha. Hundumtu peentee arrabsaara beektaa koomentiidhaan. Innaan immoo peentee sanadha wanta deefa na wajjin haasa'e deemi. Ishiin dallante jechuudha. Maal siin haasa'ure? Gaaffii koo sirraatti naa deebii. Yoomna kan inni dhalata kan jedhu dhalateeraa itti jettaa? Yoom du'a jennaan kanaa deebi'ee Akka quraanii jedhutti akka hin dhalate moo hin argame lakkoofsa wal fakkaataan barreessee joo tiktokiidhaaf gaarii miti. Lakkoofsa wal fakkaataa kana barreessuu dhiisaa joo dhiisaa khalaas hin dhalate? tiktokiin gaarii miti nama adabaa dhiisaa. Dhalate. Boonsa. Boonsa. Obbo. Kiristaana Biyaanaa waan harkisaa bukkeetti mee. Tokkoon bashadeen harkaa malee hixe. Nama biraan gashiin dhala tokko argadhee ture feeneet qajetti wayi. Siif kun kiristaanuma gashii laata garuu feeneet wayiin gashennaan ganna harkaa malee hixe. Footoo uffattee jirtii kan jedhe. Hayya. Abdiin nama tartiiba qabdu miti ustaasimsa. Abdiin Asaffaa? Kun silaafin namatti. Mumkin. Gaammaa qabate Abdiin Asaffaa? Daadaa qabachuuf deema natti fakkaata ustaas.
Waan akka waan rabbi isa qajeeshe wayiitti cufatee taa'aa jira. Maayikiin kee mi'uutiidha abdi. Okay. Musliima isinitti fakkaataan. Jechuun musliimallee fakkaattu yoo kanaa taata ta'e malee. Yeroo baay'ee na dubbisuu barbaadan kanaaf fedhe. Abshiraa isi dubbisna jechuudha. Musliima fuulli kee musliimatti hin fakkaanne garuu egguma waan quraanni kun sitti mamuu barbaade xiqqoo shittaa ofirraa mul'ata malee. Quraanallee waan baay'een beekani. Suma dhageessu jechuu kooti malee namni musliim hundi quraana beeka jechuu osoo hin taane suma dadhaga'uu suma babbarate kana gaafa barate santu xiqqoo fuularraa calaqqisa musliima kana sii galee siin immoo amma musliima jechuun xiqqoon ulfaata. Yoona sallamtatee islaama barbaadde laatamoo fuula kee ilaaletanii. Wangeelatu nurraa calaqqisa miti nuti. Akka dibati wayii sirraa narraa sitti hin calaqqisu. Dhugaa rabbiin tokko hin calaqqisu. Wamtu tokkoyyuu. Dhugaa waaqayyoo. Zayitii madaan sana walitti qabaate dibadhu kottu malee abeet minaase. Hello. Abeet hello. Nagaan waaqayyo abbaa isiniif haa baay'atu. Ameen. Abbaadhaan baga dhufte otoo ilma dhiifte. Googaan ijoollee Yesuus maal rakkannee jette abbe? Abbe maqaa nagaa waaqayyo abbaa jechaadha deebite moo Yesuusin waamta? Yesuusis abbaanis tokko adda hin baanii. Yesuus abbaadha moo? Abbaanis Yesuusis tokkuma. Jechuun ati Yesuus abbaadha usiin jedhan. Yesuus abbaadhas ilmas. Ati onni lijeessa siidha akkas taanaan? Jara. Maal jette? Warra onni lijeessa sedhaman sanii laataati. Ankanan jechuu barbaade. Hin jedhinumaa tokko dura kan natti onni lijeessa siidhaati. Ati onni lijeessa siidhaan jedhe. Yesuusitti namana. So onni lijeessas warra jedhamu jala jirtaa dirjitii jaraa jala. Lakki Yesuusis abbaanis tokkuma. Akkamittiin doktoriniin jaraata akkas jedha malee akkamittiin Yesuus abbaadha jettanii doktorinii warri onni lijeessas Yesuus abbaadha jedhu. Onni Yesuus warri jedhanii dogoggo akkam ture beektaa? Hello. Onni Yesuus warri jedhanii dogoggoraniiru maaliif isin jechuun barbaade beektaa? Abbaani foon uffatee akkaataa ani namatti mul'achuu hin danda'u namni na arge jiraachuu hin danda'u jedha. Kanaaf iyyuu foon uffateeti gara biyya lafaa dhufe. Eenyutu? Yesuus abbaa sanatu foon uffatee gara biyya lafaa dhufe bifa ittiin namatti mul'achuu danda'u nutti mul'ate. Abbaan. Tole. Kana ammani generaalii kutaa macaafaa yoon sii kaasuu baadhe yookaan kutaa quraanaa keessaa sadis yoo naa kaasuu baadhe waan ani ibsuu barbaadu. Jalqaba waan uumamni yeroo waa uumame yookaan wanti lafarra jiru kun utuun uumamini lafti honaa fi callabboo gadi fagoo turte afurri waaqayyo achirraa hin balali'a ture jedha macaafatu. Achirraa ka'eeti waaqayyo afuraan waan hojjetuuf waan barbaade ta'uu danda'a. Waaqayyo waan barbaade ta'uu danda'a. Abbaas ilmas afura qulqulluus ta'uu danda'a. Isa kan mormu tokkoyyuu hin jiru. Sababi isaa quraannis waan barbaade ta'uu danda'a jedha. Macaafnis waan barbaade ta'uu danda'a jedha waan ta'eef kanaan kan mormu yoo jiraate seexana duwwaadha jechuudha. Ayyee quraanillee waaqayyo waan barbaade ta'uu danda'a hin jedhu. Mee waan dubbatte raggaaffii si gaafadhu adda waaqayyo. Eeshi mee gaafadhu maal jette? Akkan jedhe. Eeshi. Waaqayyo abbaa foon uffatee nu gidduutti argamee naan jettee miire. Kanaaf abbaan foon uffatee nu gidduu deddeebi'aa ture jechuudha.
Tole abbaan inni foon uffatee inni gidduu deddeebi'aadhaa ture gaafa jiru kun abbaa isa kamii jedha laata? Baganaa kaaftee yaada gaarii naaf fidde kana maal siin jechaan jira abbaani aboo waan hundumaa qaba foon uffatee nu gidduu dhufee buufate waan ittiin nutti mul'atu dhabee siin jedhe miti. Naagale sirreetti. Yeroo sana immoo foon uffate foon sanaan nan qabinii jedhe garuu humna yookaan fayyisuu danda'uun humna du'aa kaasuu danda'uun qabamuu hin danda'uun. Garuu abbaadhuma miti inni? Abbaadhuma Kanaafuu abbaa ergateetu abbaa isa kamtu ganaa gara abbaa koo deemaa jedheerre. Si kaasee sila waan barbaade ta'uu danda'a jedheera. Meen poointiin kanaadha. Waan barbaade ta'uu erga danda'e. Galeera waan barbaade ta'uu waan danda'uuf abbaan foon uffatee dhufe miti. Kanaafuu abbaan foon uffatee yoo nama gidduu deddeebi'aa ture. Yeroo nan qabinaa gara abbaa koof gara abbaa keessaniin deema jedhu abbaa isa kamtu jira kabiraayyuu jedhe. Nan qabinaa jechuun yeroo sana biyya lafaarra warri deddeebi'an fariisonni gooftaa Yesuusiin fannisuudhaaf waan meeqa gochaa turani. Sababni isaa masiiniin dhufa jedhee bara raajota keessaan dura raajamee ture kaqumoofaa keessatti akka macaafa qulqulluutti yoon sii kaase fayyisaaniin dhufa kan jedhamu raajiin dubbatamee ture. Isa sanaa fi waan sii kaasuu barbaade akkuma anaafatarra wal mormaa jirru maal jechuun barbaade beektaa? Amma anaafati wayee isaa irratti wal mormaa jirra waan sii kaasuu barbaade jechuudha. Minaase. Oyyee. Anka si gaafadhe qofa naa deebisa irraa waaqayyo. Akkuma fayyisaan. Mee gaaffii keerra deebii. Ajjeesaan isin dhufa jedhameera inni. Gaaffii si gaafadhe. Abbaan foon uffatee nu gidduu jira. Otoo foon uffatee nama gidduu deddeebi'aa jiruuti. Abbaa dhannoo ofii isaatiiyyuu na hin qabiinaa gara abbaa koof gara abbaa keessanitti ganaa ol hin baanee gaafa jedhu. Abbaan lafa jira naan jetteetta abbaa isa kamtu samii keessa jiraaf ganaatti ol hin baane jedha. Abbaan abbaa qabaa. Abbaan ilaan akkam ture beektaa? Gooftaa Yesuus amma gaafa samii irraa lafatti dhufe gaafa foon uffatee dhufee dhalate. Yaadi sii galuu qabu jechuudha. Gaaffii mati amma naa kaaste kana gaafa dhuftee lafarratti dhalattee eenyutu immoo jannata eegaa ture jedhu warra sanatu. Warra yeroo sana inni barsiisaa ture yookaan biyya lafaarra deemee yeroo sana barsiisaa ture. Jannata nu itti gallu kan ammoo eenyutti laattee dhuftee jedhu beektaa? Inna kanaaf iyyuu yeroo sana haboo fooniin lafarra jira waan ta'eef fooniin lafarra waan jiruuf nan qabinaa jedhe fooniidha kan inni ittiin lafarra jiru waan ta'eef nan qabinaa jedhe sirriima. Anoo maaliin jedhe fooniin hin jiru siin hin jenne kan hin jedhe abbaan foon uffatee lafarra jira. Abbaa isa kamtu samiitti hafee siin jedhan. Innamne isuma sanatu asirra jira saba sanaaf akka galutti yeroo sana uummata sanaaf akka hubatamutti yeroo gaaffiin ati amma fakkeenyaaf ani asin jira sii gala garuu atan lama fooniin amma sagaleen koo musi bira jira miti. Na biraan jiru sagaleen kee. Dhagaa jirta najjinaa saa jirta sagaleen koo dhagaa najjinaa saa jirta deebinaa laachaa jirta. Sagaleen kee qilleensarra jira. Sirriidha sa na hubachaa jirta miti. Wanta sii galuu qabuuf yookaan waan hubachuu qabdu. Abbaani lafarras waaqarras jira inni nama tokko yookaan waaqa tokkicha duwwaadha. Yesuus Kiristoosis abbaadhas. Allama yoomi siin jedhe akkan siin jedhan. Yesuus Kiristoosi abbaadha foon uffatee lafarra dhufee naan jette abbaadhumatu situ jedhe kana naa miti. Sirriidha shakkiin qabu. Abbaan foon uffatee ergaa dhufeela. Kan samiirratti hafe sunoo isa kamii siin jedhan. Samiirratti hin hamne isa kanatti sii dhufaa jira kan si jalaa dhokate kanaadha samiirratti. Hin hamne samiirratti isa kanatu si jalaa dhokate. Abbaa koo. Qoqaal tokko erga nafne hin hafne itteemi qoqaal tokko. Hin hafne erga jette. Hin hafne erga jette Yesuus Kiristoos inni ganaa gara abbaa koof gara abbaa keessatti ol hin baane jedhu sun eenyuun irree Yesuustu kijibe. Yesuus hin kijibne abbaa koo sii galaan jiru waanan sitti maa jirutu sii hubatamaan jiru akkam siin jechaan jira beektaa? Hin beeku. Fooniinis lafarra samiirra fooniin lafarra jira hafuuraan immoo ayyaana isaatiin immoo samiirra jira.
Sabni yeroo sana ammoo yoo jagnata eenyutti ilaaltee dhufte jechuu danda'a gaaffiin booddeedhaan dhufu yoo hubachaa jirra ta'e yoo hubachaa jirra ta'e Koy ayyaanni isaa samiirra jiraatti ayyaana lafaan waaqarraan qabu lafaan qabu Yesuus Kiristoos yeroo lafa dhufe. Ayyaanumaanii lafarras waaqarras hin deddeebi'anni. Ikkoo inni Yesuus Kiristoos gaafa sana ayyaanni faana jira moo hin jiru gaafa lafa dhufe? Jira. Hin jiraame tole ayyaana isa kamtu waaqatti ture. Abbaa koo jedhe inni ayyaana koo hin jenne gara abbaa koof gara abbaa keessanii jedhe. Abbaan isaa samii geettafi. Amma ni abbaa koo waan asi ibsuu barbaadu waan ati hubachuu qabdu. Amma dubbiin kun dubbii hafuura qulqulluu yookaan wanti sii galchuudha dhoksaa dubbii yookaan kan waan sii ibsu jiraachuu danda'a. Maaliif inni kun immoo gaafa Yesuus Kiristoos lafarra yookaan amma guyyaan ayyaana fannoo kabajaa jirra yookaan guyyaan itti du'aa ka'ee kabajaa jirra. Gaafa inni biyya lafaa kanarraa ol fudhatamee hafuura isaa nuuf ergee dhoksaa isa keessa jiru yookaan akkamitti isa kana sabni yeroo sanaayyuu gooftaa Yesuusiin fannisaa ajjeesaa turan bartoonni isa duukaa deemaa turan iyyuu shakkiirraa qabu isa mormaa turani amanuu hin dandeenye amma inni du'ee du'aa ka'utti amanuu hin dandeenye jarri. An dogongora kee akka sirreeffattuuf jedhee ta'e dogongora kee sirreeffadhu ammas gaafii hojii gaafadheen sirreeffatta akkan jedhe Yesuus Kiristoos Maatiyos Wongeel keessatti maal jedhee yeroo kadhattanii akka warra kaanii hin ta'inaa kana jechuun hin agarsiifatinaa jechuudha. Ol galtanii fadhaati yaa abbaa keenya isa waaqa irra jirtuu jedhaati kadhadhaayyuu jedhe. Tole. Kanaafuu abbaa keenya isa waaqa irra jirtuu jedhanii gaafa kadhatan eenyuun kadhatu abbaan lafarra jira naan jetteeti. Siikaasee mammatta miti si ibsaa lafa kanarra deemaa jira siin hin jenne abbaan waaqarras lafarras jira aboo waan hundumaa qaba iddoo waan barbaade ta'uu danda'a iddoo barbaade dhufuu danda'a foon uffachuu danda'a gara barbaadetti naannaa bakka isa kana seetan iyyuu kana caalaa gooti waan meeqa waan amma hafuuraan lafanni jiru beektaa tam. Galatoom bakka amma gaaffii keessi xumuruuf tokko bichaan naafee galatoome maal jettee abbaan lafarras jira samiirras hin jira naan jettee tole galatoome. Egaa abbaatu foon uffatee lafa dhufe naan jetteetta. Gaaffii tokko gaafadheenis Yohaannis Wongeel boqonnaa 3 lakkoofsa 16 sagaleen waaqarraatii dhufee maal jedhe? Sagaleen waaqarra. Qoy kaana xumura. Sagaleen waaqarraa gad dhufeeti kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhudha jedhee dubbate. Sigalee? Ilmi kan jedhame nyaatu abbaadha naan jette kun ilma koo tokkicha isaan jaalladhu kan jedhu eenyu? Amma gaa akka jedhu achuma ol deebi'ee immoo tokkoffaa irratti maal si jira beektaa? Ilma kana irratti mi booddee natti himtas tokkoffaa irraa. Ilma koo ilmi eenyudha abbaan eenyu asitti? Ilma koo isan jaalladhu danni siin jedhe foon uffatee waan lafarra dhufee fi eenyutu foon uffatee lafarra dhufe? Eenyutu? Yesu abbaamti sun foon uffatee biyya lafaarra dhufe. Ayye inni waaqa keessa ammoo kun ilma kooti jedhuun eenyu? Isumaadha hafuura isuma takkas jedha akka sabni shakkiirraan goranneef. Abbaadhumatu nu wattaalala jechuudhaaf samiirra taa'eetu kun ilma kooti jedha abbaadhumaan. Isa akka yaada fooniitti yaadde waan ta'eef inni nama nas taallalu qaba. Akkuma yaada hafuuraatti naa ibsime fakkeenyaaf abbaan samii keessa taa'eetu kun ilma kooti gaafa jedhaa jiru dogongora jechaa jira moo akkami? Akka sabni sun yeroo sana hin shakkinee fi sii kaaseemi wanti nama jalaa dhokate yookaan namaaf galuu dide dubbiin tokko maal ture beektaa? Beeku. Yesuus biyya lafaa yoo ani nan dhufe jedhe mootummaa waaqayyoo immoo eenyutti kennee dhufee jedhu warri yeroo sana fariisonni. Namootatu naan jedhee sodaatee akkas jedhe. Isa sana akka namni shakkii keessan galleefiti foon uffatee biyya lafaarra dhufeeti ilma koo isa jaallatamaa jedhe malee. Akkan jedhe waaqayyoon nama sodaadhaaf jecha dhoskee jechuudha. Abbaanis nama sodaatunnoo yeroo sana nama sodaaf godhetu hin taane akka namni nama gowwomsare akka jechuutu ta'e maaliif namoota kijibee lakkisi nama Itu kijibatti naanneffate malee inni sun goyoomsine gurba. Anaa miti kun ilma koo tokkicha isa jedhu warri sunitti akkas jedhanii yaadu waan jedheef akkas jedhee shawwadeenii naan jechaa harta bara. Lakki situ shawwadaa godhate malee akka foonitti yaadde shawwadaa godhatte abboositu.
Maal jetti? Situ akka foon itti yaadee yookaan akka waa sii galaan jiru maal ta'eef maaliif siin himne ka dubbii afurichaatu siin galle. Ayyaanni waaqayyootu sira jiraate dhugaan kun sii gala abbaa koo. Minaase ko akkuma afuraattu wanni tokko waan hin taane ta'eera hoo jedhan wanti kun dhugaama soba akka afuraatti natti himi. Wanti maaloo? Waan hin taane tokko kanadha jechuun soba moo dhugaadha? Ilaa ammoo wanti hin taane tokko yeroo itti naan himne wantichatu. Waan hin taane jechuun fakkeenyaaf akka afuraatti ati ruuziidhaan boqqolloodha yoo jette hafuuraan akkami? Amma mee hafuuraani? Hojiin hafuuraayi? Hello. Eessi dhaga'u jira muuziidhaan boqqolloodha yoo jette karaa hafuuraatiin dhugaa moo kijiba jedhamaa siin jedhe? Maal ruuziin boqqolloodha ta'ettan jedha kijiba ka kun? Maarree akkamittiin ati ilmaan abbaadha jettare kun kijibaami? Amma waan walii galuu qabnu mee? Waaqayyo waan barbaade gochuuf danda'a moo hin danda'u? Waan barbaade maa gochuu danda'a? Waan barbaade moo ta'uu hin danda'u? Hin danda'u. Hin danda'u? Hin danda'u waaqayyo kee hantuuta ta'uu danda'a? Inko hantuuta miti waan barbaade ta'uu hin danda'u? Waan barbaade jechuun hantuutas ta'uu hin danda'u siin jedhan waan barbaade keessaa fakkeenyaaf hantuuta ta'uu danda'a? Amma ati waan gadii tokkotti himin waan barbaade ta'e waaqayyo argamuu danda'a yoo ta'e irratti olii galle. Waaqayyo fakkeenyaaf adurree ta'uu barbaade hin ta'a? Adurree ta'a waaqayyo? Ajaja isaatu laatamneef yookaan isatu hin barbaanne waan fokkisaa ta'uu. Waaqayyo ajajni isaa kennama. Yaadi koo sii galeera? Eeloo. Naan galle. Siin galle sirriidha. Maaliif dogoggoran dubbadhee sii galuu dide? Dogoggoran dubbadheef sii galuu dide? Dogoggoran dubbadheef sii galuu dideen jedhe baako. Adurree ta'uu barbaada naan jettee adurree ta'uu barbaada adurreen taa'uu siin jennaani een jechaa harta barate. Lakkii ati waaqayyoon arrabsi kaan hin arrabsu. Ani hin arrabsine waaqayyo waan barbaade ta'uu danda'a jette adurree ta'uu yoo barbaade waaqayyo adurree taa'uu siin jedhe. Waaqayyo adurree hin ta'u. Maaliif hin taane waan barbaade ta'uu danda'a jenneeti? Hin barbaanne isanni akka bifa koof akka fakkeenya kootti nama uumna jedhe waan ta'eef fakkaattii isaa ta'uu barbaada Yesuus Kiristoos anaaf siin ta'uu barbaada yoo amante. Kanaafuu nama malee waaqayyo waan barbaade ta'uu hin danda'u jechuudha akka keetti. Bakka. Waan barbaade ta'uu hin danda'u waaqayyo kee. Waaqayyo kee waan barbaade ta'uu hin danda'u. Anaaf siin ta'uu danda'a laa yoo amantee ta'e yoo Yesuus fudhatte ta'e anaaf siin ta'uu danda'a. Issi ragaa naa kenni ta'uu akka danda'u anaaf siin. Akka inni anaaf siin ta'uu danda'u immoo ragaa naa kenni. Akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti kottaa nama uumnaa jedhe seera uumamaa keessatti Yesuus Kiristoos isumatu abbaata akkas jedhe abbaa Yesuusiidha garaagaran ba'anii siin jedheera. Yerusii fi Suusiyyeen gaaffii qabdu waan gaafatamtu isin lamaan tokkoon keessan maayikii banadhaa. Eenyuun wajjin haasaa Farahaan? Baay'ee. Dursaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan akkam fayyaa keeti? Jira galata rabbii. Gaaffii wayii diirama dubbisaa turtan keessatti waa'ee yaa Mohaammed garee jinnii keessaa kan jedhu sanarratti otoo naa deebitanii gaaffii wayii qaba achirratti. Ayyee gaafadhu rakkoon qabu. Achirratti naa deebi'a. Ayyee gaaffiin kee maal achirratti? Achirratti garee jinnii keessaa isaanii yeroo quraanni qara'amu ta'anii dhaggeeffatanii maal jedhanii quraana dinqisiisaa dhageenyee jedhan miti umarratti. Hin jenne ta'anii dhaggeeffatan kan jedhu hin jiru quraana keessa waan hin jirre hin daballe nuti. No dubbisime maal jedha? Ayyee. Yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam garee jinnii irraa ta'an quraana dhaggeeffatanii akkana jedhani. Waahii natti godhameera jedhi. Nuti dhugumatti quraana dinqisiisaa dhageenye. Gaafa jedhanii iddoo kanatti garee jinnii irraa ta'anii yoo jedhu ishee isaanirraa garee sanarraa dhufanii kan sagalee sana dhaggeeffatan sagalee quraanaa dhaggeeffatanii quraanarraa waan dinqii dhageenye quraanni kun waan dinqisiisaa dhageenye jedhan miti. Okay, quraana kan akkamitti gareen jinnii amma fakkeenyaaf akka macaafa qulqulluutti garee jinnii yookaan immoo jinnii jechi jedhu yookaan seexana cabsuutti beekaa balleessuutti beekaa sagalee waaqayyoo jalayyuu taa'uu hin danda'u si galee.
Akkamitti quraana kana quraanni kunoo sagalee rabbiiti jennee sagalee Allaati jennee fudhanne akkamitti seexanni inni cabsee balleessuu danda'u sagalee kana jala taa'ee dhaggeeffatee waan dinqii dhageenye jedhee deebisuu danda'e. Ayyee duraan dursatti quraana rabbii jecha rabbii jala ilmi namaa iyyuu taa'uu danda'u ilma namaa miti samiif dachiin taa'uu danda'u maaliif jennaan rabbiin quraana isaa keessatti إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا على رب القرآن كيست سورة الصبي كيست مالجل أمانة كان القرآن كان نتسمي بدجتي في النتوري رجل رب سبحانه وتعالى أمانة كان باتت أدي دني جنان جرى إلمنا ما تجيسنا إلمنا ما ولا المساكن نندن داري باتت تجدا وان سمي بدجتي باتشود أبنوتي إلمنا ما باني ماله وانت إلمنا ما يجرى أبتشود دندو متي نمني القرآن كان هو باتي سمي في دجتي نباتشود دندو تولي القرآن كان ربي سبحانه وتعالى إلمنا سكن باتوقول أتو تكمتيني جنون نكوني waan jecha waaqayyo jala hin baqatu malee akkamitti kana jechuudha danda'anii jette seexaana jalqabatti jinni sheexaana miti akka keessanitti hubattani eessa akka fidanii jinni sheexaan tokko akka jettani ragaan hin jiru macaafa keessaa eessa akka fidanii jettani immoo beeku jinni kophaa seexaanni kophaa saniifu jinniin musliimoota biratti rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti boqonnaa 51 lakkoofsa 56 irratti maal jedha maa khalaq اللهم صل على محمد آيان سامال جدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيوة إلبنا ما في جن اللي كانين أمي أكانا جبرني ملي وابرافي متجر تولي أنا جبرني ملي نجر تنابو جن جل كبا تيو ربي سبحانه وتعالى هاسجد أكما أمما إلمنا ما قبات أممي إنس أمما قبات أممي أكما ملايكتوني جل كبا أممني إنس أمما برا قبات أممي أكما إرجموتا يجور Digale, so wanti inni itti uumame akkuma malaayikootaaf akka ilma namaa akkuma kaan innis kophaatti akkuma keenya akka nuti nama jedhamne innis kophaatti jinni jedhee uumama leela aalamno aalama biraadha jarris nutis aalama biraadha malaaktonnis yookiin ergamoonni waaqa keessa jiranis aalama biraa jedhamanii waamamu so aalama biraa kana keessatti ilmi namaa akka ilma namaatti yaadna nuti kan jinni akka jinniitti kan ergamoota akka ergamootaatti ergamoonnis akka waaqayyoo gabbaraniif kan jarri uumaman ilmi namaas akka waaqayyoof sagadaniif jinniinis akka waaqaaf sagada alaamaa ilmi namaa uumame isa kanaafidha. Maaliif jennaani macaafa si ibsaan tokko hin xumurre dhiifama waliin hin xumurre. Akkuma macaafa qulqulluu keessattuu seexaanni wanti jedhamu tokko hin jiru. Digalee quraana keessatti illee seexaanni wanti jedhamu tokko uumamni seexaana jedhamu hin jiru. Macaafa keessatti seexaana jedhamee wanti uumame tokko hin jiru. Kan uumame ergamootatu macaafa qulqulluu keessatti ergamoota samii keessaa akka quraanaatti immoo jinniitu uumame. Ergamoota sana keessaati alaqaa ergamootaa kan ture suni sababa inni ajaja waaqayyoo fudhachuudhaa didee fi seexaana jedhamee waamameen. Seexaana jechuun hiika isaa barbaadde amma baasitanii macaafa warra ortodoksiidhaas agarsiisa. Seexaana jechuun kan ajaja waaqayyoo didee karfaaffaa maalati no. Kanaafuu seexaana kan jedhamu erga inni ajaja waaqayyoo didee maqaan kun kennameef. Garuu dura ergamoota alaqaa Azaazi'eel ture maqaan sana noormaali Azaazi'eel jedhama. Macaafa qulqulluu keessa illee jira jechuudha Azaazi'eel maqaa isaati. Saniifu sanbooddee inni maal ta'e ajaja waaqayyoo dinnaa seexaana jedhame. Akka quraanaatti illee jinnii ture. Sababa inni ajaja rabbii subhaanahu wa ta'ala addaamiif sagade jechuudhaan didee fi sheexaana jedhame. Sheexaana yookiin ibliis jedhame jechuudha. Ibliis jechuun ablasa min rahmatillah wanti rabbiirraa rahmata rabbiirraa kan abdii kutate jechuudha. Digalee kanaafuu maqaan sanbooda kennamu malee sheexaana jedhamu kan uumame tokko hin jiru jechuudha. Saniifuu jinniif sheexaanni gargari. Inni jinni jedhamu isa rabbi subhaanahu wa ta'ala gabbaruudhaaf jecha uumame. Sheexaana inni jedhamu immoo isa ajaja rabbii sana didee ba'e jechuudha. So walumaa galattu kan quraana kana dhagee warra rabbii subhaanahu wa ta'ala kan inni uume akka isa gabbaraniif ta'etu quraana kana dhagaanii taqaniitu maal jedhanii warra biraa dhufanitti maal jedhanii nun quraana karaa qajeelaan nama qajeelchu dhageenye. Indoon bakka biraa keessatti maal jedhe min ba'di Muusaa musaddiqan limaa beena yadee yahdii ilal haqqi wa ilaa xariiqin mustaqim jedhani. Yeroo jinnoonni gara keetti dhufanii quraana dhaggeeffatanii gara saba isaanii deemanii jinnoonni kun jechuudha. Inna sami'naa kitaaban unzila min ba'di Muusaa kitaaba Museedhaan booddee buufame tokko dhageenye. Yahdii ilal haqqi kitaabni sun gara dhugaatti nama kan geessu. Wa ilaa xariiqin mustaqim karaa sirriillee kan nama qajeelchu kan ta'e quraana sana deemneedhaan. Kanaafuu waan rabbiin isinirratti buusetti amanaa jedhanii warrumti dhagaan sun deemanii saba isaanii jinnoota warra biraatti gochuudhaa daawaa yookiin lallaba gochuudhaa deebi'an jechuudha. Saniifuu jinnoonni akka tasaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa salaati sirriifaa sagaadan dhagaanii turani jechuudha. So jinnoonni kana dhagaan jechuun tokko waan fiduu miti si jechuu barbaadeen.
Akka amma isin jettanitti akka musliimaatti jinni jechuun seexana miti jechuudha gabaabumatti jechuudha. Gosa jinni irraa ta'edha malee jinni miti. Okay. Ishee rakkoon qabuuti. Okay. الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن جبلان إبليس وانت جنمو gosa jinni irraa ta'ee kan didee dhaadame sheexaana jedhamee qobaatti beekna akkasiiti. Digalee sheexaana jedhamee qobaatti kenna. Iddoo tokkotti immoo yaa hiriyaa jinnii jedha yaa hiriyoota sheexanaa jedhees immoo iddoo tokkotti immoo waa'ee hiriyoota sheexanaas immoo naasa'a. Eessatti? Inni kunoo quraanuma keessatti waa'ee hiriyoota sheexanaa qo'isii baasaa suuraa taksiisaa yoo dagadhe isheetti godhee jiraan. Dubbisi mee maal jette eessa jiraanu si baasa okee? Taksiisaa yaadatti qabadheen jiru shuutii isaan qaba malee. Rakkoon qabu akkuma isaa akka shuutii sana agarsiisi. Si baasa si barsiisuuf waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru. Amma morminetti gaaffatti gaafatu hin deebisu. No, ani xiyyaaqee kiyyaadha. Xiyyaaqee kiyya yoo simattaa rakkoo qabu. Nan simadha iddoo inni jedhu qofanatti miti baasee si baa dubbisu kan hin agarre yaa jinnii ka jedhu kun. Jinnii tun taane yaa hiriyaa seexanaa waa'ee seexanaa haasa'a. Eenyutu riyaa seexanaati? Maalan beekan si gaafachaa jira gaaffii. Anoo riyaa seexanaa ka jedhu hin agarre eenyuun akka jedhu osoo bakka sanatti hin ta'e siin baasa. Fakkeenyaaf amma quraana keessatti. Anatu jedhamti qoy. Amma quraana keessatti fakkeenyaaf maal jedhaa? Seexaana jechuun banagaraachin laay namarraallee seexaanni jira. Jinnii irraallee seexaanni jira. Digalee namarraa seexaanni jira gaafa jedhamu rabbiin quraana keessatti maal jedhaa? Suuratul Anaam keessatti tokkoffaan nama warra mubazzira godhaniif innal mubazziriina kaanuu ikhwaana shayaaxiin jedha. Namoonni waan tokko yaala agbaabaan bittaqamu seeraan ala warroonni fayyadaman fakkeenyaaf qabeenyas ta'a bishaanis ta'a waan garaagaraa seeraan ala fayyadaman jarri obboloota sheexaanaati jedha. Obboloota sheexaanaa jechuun wajjin dhalatanii jechuudha miti. Sigalee wajjin dhalatanii jechuudha miti. Hojiin keessa wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra Faarisotaati warra Yihudootaa gara isaa dhufaniiti nuti abbaa tokko qabna abbaan keenya Abrahaam jennaan lakkisin abbaan keessan seexaana malee abbaan keessa abbaa seexaanaati malee otoo Abrahaamti akkasiin gootanii jedhee abbaan keessan abbaa seexaanaati jechuun jara dhalche jechuudha miti. Akkuma kana quraana keessa hojii keessantu wal fakkaataa jechuudha seexaana afaan. Akkuma kana quraana keessatti warri mubazzira godhan hiriyaa sheexaanaati ka jedhamu